mana maguru wallaalee miti dhiifa mana maguru hin beeka garuu hojii kee ilaalee badii kee hubadhee akkasi dhiifama godhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka mina gaheessani fayyaadha jirtu isiniin jechaa salaamtaan teenyaa tan onni irraa kaatee nagaa fi gaara qaxxaamurtee bakka jirtan maratti isin haadha qabdu isin jenna. Guyyaa irraa maal qabattee dhiyaatte jechuun keessanis hin oolamu. Asumaan osoo wantaan qabadhee dhiyaadheetti hin dabarre dura Jumaa Mubarak halkan kun halkan Jimmataati. Arra Khamisa jechuun barumti Jimmata waan ta'eef asumaan Rasuula keenya alayhi wassalatu wassalaami sallallahu alayhi wasallam jecha salawaata keenya nuufee gama dhimma keenya haa dabarruun isin jaa. Hundi keessanuu barreessaa namni viidiyoo tana ilaaltan akkuma beeytanitti komentii yaada biraa osoo hin taane nama hanguma barnoota qabutti jecha namni hanga danda'u yaada hanga danda'u takka yaada malee hanga hin dandeenye yaadu hanga danda'u hanga nimooriin isaa yaadu takka yaada san caalee ta'e si yaadu sanii gadi si yaadu. Wanni hin jeef nama akkuma beeytanitti barreessaa barreeffama wallaaltanis kan baratee jira kan baratinii jira wanta godha. Akkuma beeytanitti salawaata buusaa. Kan namni afaan Oromoon beeyne jiru kaas jiran na laalu. Warreen amantaa musliimaa hordoftan barreessaa kun ammoo dirqamni jiru mirga. Kana jechuun amantii namaatis tokko barbaadee osoo hin taane waa'ee salawaata buusuu irratti silaa sagaleedhaanis yoo jettan aadiidha. Sagaleenis sallallahu alaihi wasallam yoo jettan aadiidha. Garuu immoo ani waan hin dhaga'utti hin jirre barreeffamaan namoota na daawwatan fakkeenyaaf viidiyoo tana nama kuma meeqaan laala. Nama kuma meeqaan laala? Kuma 4 kuma 5 itu laalaa jechuun viidiyoo tana. Sun hundinuu mee osoo barre Oromoodha malee barre nama afaan Oromoo beekutu nu laala jechuun barbaadee daawwattoota keenya. Oromomaatu nu daawwata malee namni biraa kana laalu jiru kan namni biraa afaan Oromoo yoo ni hin beekne maal godhaa seera barre waan nan juuni jiru hin beeku amma sagalee tiyyanii dhagaa namni afaan kana hin beekne jechuun sagalee tiyyanii dhagaa. Aku yang asal ni arka, wan beramo, yo Arab sejila deom beo. Fakirnya nama kuma afur nama kuma shan, angka nama kuma kurani itu nulal. Kunun di orang muda balik kabirani undu buka. Amma namni bira fakirnya beo nalalele, mal je o saham ni sana namni orang muda tu kabira jiran. Etikes. Orang magalati, dirkama wani, amma dibaca nabar baca se. Namnummaan afaan kana beeku bichaan yookaan namnummaan afaan kana beeku qofti sallallahu alaihi wasallam jaati barreessaadha. Guyyaa akkaan kabajamaa ta'e inshallah Jimmata irraa Khamisaan oolee jechuudha. Galgallee amma jirru kun borumtaan Jimmata irra Khamisaan oolee walumaanuu isin hundummaanuu baga geessan gaa asiis baga geessan anjaa maali ani isiniin jeetiin isin hostani ya anjay coba nani sih dirqama jettanii kan wallahi uleeta kan bakka kaayidame malee sallallahu alaihi wasallam ya san isinii meem sallallahu alaihi wasallam ya suntaan atis baga Jummata geesse jaa way maali anummaan isiniin jeetumaan ustani gisee hundaa assalamu alaikum daawwattoota keenya numa jenna Waalaikum salam je toko jala barreessa garuu barreessa jechuu yaami barreessina ifin darina ani daawwattoota keenya darruun falu walla darruun falu barreessina yoo simi jaayis ma barreessi garuu ammoo barreessuun dirqamaa miti jechuudha. Kanaaf ammoo baga geessan Jimmataan isin hin jeemi atis baga geessee jaaqa maama keenya baga Jimmata kana geessee nu qofaa miti. Amma fakirnya Arabaan cuma Arab yo enen walaina waalaikum ja ana afiatis mo gari nama cuma Arab yo teten cuma bagi yo teten jami'a aja ulumanu akasma gamas jami'a ulumanu walaina waalaikum ana afiatis
لا وعلينا وعليكم كم دبلنا أنا في إسنيستا وعلينا وأنت يوجم أنا في سيني دي كاتا نما ذاك أكا خباجاتا كتيجو نافي إسنيستا بوجن أكا سمو رومون نيكابدي رومونيس نما خباجو تقو نافي إسنيستا أنا في أتيس نمي تقو أنا في أتيس الوجه مو الركودان نافي إسنين ليجا إسن سلالينا متكبر إسن جيجي يوغون نما يدو يبسا خباجا يبسا مالي هدومينا نبسا نمني قريب رتي واني نما بيكا أكاسي تونيف جاني اللي والغا فتني فران أسمانا مو آسان كبادي رفيف آسان جراجو سوتاني خبرات رفيف جدو تنان وانا خبري چرا براتي چرا جدو تنان خبرات رفيف براتي جو aku main ni cara buat ini tipu kayaknya santai. Arra wanti kapan deh dufne. Durara tamu yang ni sinjek kira ada asman di mana mesin ini cah. Rakong kau bujang. Rakong kau bujang kanada. Rakong kau. Ayah ada selama gua rabbin hasi sinjek aso itu. Tiang sudah nama demi dirga mana rata ya amma sih dia ada. Malio kita. Lelo tinara haram tu warren jettani gafi kabdammi asira barreessu dandeessani barreeffamallee isinii guddisee gaa'e jechuun qalama dhumaanii deddeemina qalama dhumaanii yaa'ina qalama fidaddaa qalama laal biikii jennuun biyye biik jennu san akhay originaala akhay siraa originaal harku jirta wal namni bileen jiru hayyee waan harku jirtun siyaasii ta'e kanaaf daawwattoota keenya wanti dhimma nattee dhufeef ammaan isinima leello maaliif ittiin fayyine dhiifama maangoonee fi badii isii beeytee jirti dhiifama maangoonee fi warreen jettan ani dhiifama godhuu wallaaleetii miti ani nama dhiifama namaa godhuu hin beeynee miti ilma namaatii miti rabbiin ni araarama dhiifama siif godha mi kanaaf lelo fonnitiin dhiifaman gooneef hanga Abdallaa bira deeyitee akkuma ite viidiyoo laaltan warreen hanga dhumaa laalee waan hubatu qaba garuu asumaan warreen hanga dhumaa laalee wanti inni hubatu hin jiru waati kisha mata duree laalee kute inni kute bilbila isaatu lafa kaa'ee badoo jiruus lafa kaa'ee kute hoola dachaasaa wala re'ee dachaasaan beeku mee namni hoolaa re'ee dachaasan as keessa ni jirtanii dachaasu jechuun yoo inni si biraa fagaate naannoo silaa dheeduu qabu yookaan jiraachuu qabu irraa yoo fagaate deebisuudhaani akka nama hundaa galuuf kanaaf bilbila lafa kaa'ee fiigaa kuta warri hanga dhumaa laalee jechuudha mata duree laalee garuu akkasii miti waan takka hanga dhumaa daawwachuun wanta namni sun irra jiru addaan sii baafta hojii namni sun irra jiru adda sii baafta addaan baafata ni hubata hubannaa achi keessaa argata waan san booda sirriitti as ba'ee boonni sun gaaf sana baluu kas jee mi jechuudha falmii irratti illee ni danda'a waan qabatamaa qabu tokko jechuudha. Kanaaf ammoo leellotti maaf iyyuu ta'e tokkoffaa irratti liinaa qophatti walirra qabdee dhiifama jettee ofirraa gabaabsoo osoo hin taane dhiifama naa godhaa jettee nu garsiisuu qabdi. Lammaffaa Abdallaa dhiifamaa akkana inin belleessee jettee dhiifama gaafa gaafatte isaan akka hin gunneen beeka akka itti araaramanii hin beeka. Lama ji sadaffaan Yuusufis manatti itti dheeyitee laa dawwaltee yaamuu miti manatti kophaa kophaan isaanii itti dheeyitee dhiifama naa godhaa. Yommuu gisee dhiifama gaafachuu deemtu sana Abdallaa waliin bakka takkaa jiraatan tokko jalaa gabbaan hin jaan dararuufi maaliifi cinquufi isiin waa meeqa taleeti. Cinqaan akka isiin nama cinqitee hin jiru waan ta'eef tokko tokkoon dhiifama gaafachuu qabdi. Hundinuu viidiyoo irratti arguun qabamaas na qoftiin osoo hin taane hordoftoonni arguu qabu. Yaada kiyya. An nama dhiifama namaa godhuu wallaalee miti. Dhiifama namaa godhuun hin beeka. Garuu hojii kee ilaalee badii kee hubadhee akkasii dhiifama godhaa. Kanaaf ammoo kabajamtoota daawwattoota keenya akkasuma bulchaanis na jalaan boo maal jettee gaafa hedduudha bulchaallee barbaadde harkaan buune malee bulchaa takkaan wal harkaan dhufne malee
gaafa hedduu bulchaa qabii tokko na jalaan bu'etti garuu bulchaan ifirraa eege hedduu ifirraa eege bakka jireenya isaatis ni wallaalte achiin rabbi bulchaa baase kanaaf akkasi gaafa leelloon nama hunda dhiifama gaafattee waliin geesse an dhumarra dhiifama godhaaf isaan qofa dhiifama gaafattee osoo hin taane ammas boochii as baate hordoftoota duratti bar isaan qofa miinee bar ana qofa miinee bar saayiban qayya qofa miti khasiin miite daawwattoota keenyaas miitee jirti waan ta'eef hunda isaaniitu dhiifama naa godhaa hordoftoota keenya akkanaan hin dogoggore ilma namaa nama dogoggorsa shayxaanni nama dogoggorsa shayxaanuma akkana na godheeti dhiifama naa godhaa daawwattoota kiyyaa gaafa isin jettee as baatee isin dhiifama isin gaafatte ani nama dhiifama namaa godhu tokko ani gara jabeenyaaf miti kaniin dila kana dalagu kaniin diduuf kaniin tumuuf gara jabeenyaaf miti kakote laaluu osoo hin taane an kadhufu kafuul duraatiif maalitti akka isiin achi deemtu laaluudhaaf kaniin tumuuf nama tokko waan dabareef naanneessu osoo hin taane taganaatiif akka waan sanitti hin deebine godhuudhaaf hubadhaa daawwattoota keenya asuma keessatti namni tumuu xiyyaa dhiifama godhuu dhabuu xiyyaa natti buufattaniis asumaan ammaan tana hubadhaa ta fuulduraati wanni naan laalu taganaa dhuftuu jechuudha waan ganaa as deemu takka waan ganaa dhufaa jiru takka sani malee akkanuma naguma takottee saniin irraa kafalaa wanni kuteen kafalamu wanni kutee maal baa kafalama yoo fakkeenyaaf maallaqa liqii nafaan fuutee balleessitanii kafalamti waan kuteen jaamu lubbuu namaa yoo dabarsite kafaluu hin dandeessu bilaashuma gumaa fudhatan malee lubbuun san kafalamte hin jaamu abbaan namni irraa waatee san yakkamaa fi miidhamaa walitti araaramee jaama malee kafalame hin jaamu sunis isini galee namni yaadni qiyyeetiin dhibee asirratti nama viidiyoo tan hanga xumuraa daawwate adda baafachuudhaaf nama viidiyoo tan hanga daqiiqaa 12 san laale adda baafachuudhaaf namni yaadni qiyyee kun isiniif ta'e tokko barreessi namni yaadni qiyyee kun isiniif hin ta'in lama barreessi lamaa tana tarreessi mucaa eega gitaara kanarraa haafti egaa gitaara isaanii akkasiin keessatti tarreessi boo maallaqaan hin fiddu itti jala gattu ta'e mana yaada mana koomentii san jalaan barreessita kanaaf daawwattoota keenya warreen hanga dhumaana daawwattan galatoomaa isiniin jechaa hanga dhumaana daawwatanis galatoomaadha jechaan ana asirra jeeqaa nama laaluu laalaati namni hanga dhumaan daawwatan hin galatoomin silaa hanga dhumaa daawwate bar daawwate rabbi na baaseedhaanii waan kaayee bira kutaa hanga dhumaan laalin ammoo hin galatoomin inni nu hanga asitti ilaalu hin galatoomini biyyaa sindago hanga dhumaa laale immoo galatoomini dhagaa hanga dhumaa laale waa'ee nan jee ubbee waayoon isaa rafsee yoon dhee qofaan harka malee amma eessa jira